Ashama harka fuudhee tokko kan jirtu nagaa keessanii anis nagaa kookii siniin jecha har'ammoo sinii deebi'ee garuu har'a xiqqoo ishee sagaleen kiyya hin dhagaamadhe yaada. Tarii har'a xiqqoo ishee sagaleen hin dhagaamadhe yaada akka guyyaa hundaa viidiyoo dheengadda gadhiise keessa namni hundumtuu komantii kan na barreessaa ture. Sagaleen kee hin dhagaamu naan jettan dhiifama. Har'a xiqqoo ishee hin dhagaamadhe yaada. Kan xiqqoo sanarra fooyyessee namoonni baay'een naan jettanii har'a waan xiqqoo fooyya'u jedhee yaada. Har'a immoo maalirraa waa dubbachuuf deemna? Waa'uma keenya, waa'uma dhimma keenya kana. Tokko immoo yeroo keessa immoo tokko immoo diraamadde dubbachuun qabaa jedhee tanaan yaada. Wanti Oromoo kun baay'ee nama ilaallata. Anas ta'ee nama Oromoo kamiyyuu jechuudha. Yoo itti ilaallee jenne baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif kan akka biyyoota ormaa kanarraa adda taane kan jedhu gaafiin baay'ee namatti dhagahama. Mee sirriitti itti mee xiinxalaatii ilaalamee sirriitti ilaalameeti yaada. Maaliif akkas laata? Nuti sila maali? Namoota kaanirraa addamoo maali laatamoo carraadhuma Oromoon qabdutu kana silaji kan jedhu baay'ee natti dhagahama jechuudhaan. Kanaaf isinis immoo waan jettan yaada keessan isintu beeka. Namni waa'ee Oromummaa kana waan dubbanne hin yaadneen jira. Ilmi daa'imni xiqqaanuyyuu dhalatee jechuudha. Xiqqeenyarraayyuu jechuudha. Dhalatee waa'ee Oromummaa kana baay'ee itti dhagahama, baay'ee yaada jedhee tana yaada. Kanaaf warroonni immoo kaleessa lakkoofsa na gaafattanii ishee lakkoofsa isiniif barreessa komantii jalatti rakkina hin qabu. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee waamuma lakkoofsa na gaafata namni baay'een jechuudha. Isiniin rakkoon qabu lakkoofsa isiniif maxxansa yaada hanga tokko. Kan biraa immoo garuu namni kamiyyuu Oromoof haarawaa miti. Hin beekamu Oromummaa kana jechuudha. Nuti gisee biyyaa baanu gisee biyya namaa deemnu kana namni biyyaa ba'u rakkateeti malee akkanaan ka'ee namni biyyaa ba'e hin jiru. Namni kamiyyuu jechuudha. Tarii namni gariin fooyyeffadhee yookaan immoo haadha koo abbaa koo gargaaree sadarkaa tokkorraan gaha jedhee manaa ba'uu danda'a. Deebiitii immoo tarii akka milkaa'uu baachuunis hin jira. Manaa baanee waan akkanaa godhannee waan akkasii jenna malee akka itti milkoofnu hin beeknu. Suni rabbiin bira jira malee nu bira miti. Rabbitu harkaa qaba. Hanga amma namni tokko yaadee biyya namaa gisee biyya Arabaa keessa ijoollee shamarranii jechuudha waan akkasii godhadhee jettee baay'ee yaaddee biyya baatutu jira. Haadha ofii dhiisanii, abbaa ofii dhiisanii, abbaa manaa ofii dhiisanii kan jaalallee qabullee jaalallee ofii dhiisee jechuudha. Har'a maal haasofta zamana kanaan hin jenne. Maaliif rakkinaaf jechuudha. Waan fooyyeffadha jechaaf manaa ba'a malee akkanaan lafaa ka'eeti miti jechuudha. Ilmi namaa waa yaadati malee jechuudha. Keessaayyuu amma tarii yoo ilaalle jennu ijoolleen xixinnootu biyya keessaa bahaa jira jechuudha. Sababa rakkootiin ta'uu danda'a jechuudha. Biyyi keenya silaa hin qabna silaa homuun dhabamne Oromiyaan hin beekna namni kamiyyuu hin beeka. Maaliif biyyaa baha? Maaliif hin hojjenne biyya ofii keessatti? Tarii isiniin gaafiidha kun isin gaafachaa jira. Isin immoo komantii jalatti gaafii kiyyaa naa deebisaan isiniin jedha. Yeroo garagaraa kana yeroo baay'ee irra deddeebi'ee kaasaan ture waa'ee kanaa jechuudha. Namoonni biraatis akkuma kiyya kana tarii yeroo baay'ee irra deddeebi'ee namoonni baay'ee haasaa jira jechuudha. Waa'ummaa kana sooshaal miidiyaa kana keessa gabbuunee yoo ilaalle jechuudha. Sirriitti waa'ee Oromummaa kana nama gorsan ijoollee nama gorsantu jira jechuudha. Baay'inaan maal jechuu akka ta'e hin beekan baay'ee tokko baay'ee natti dhagahama jechuudha. Kana booda haga oomisitti waa'ee Oromummaa kana akkanumatti Oromoo akkanumatti immoo itti fufna moo
fuulduratti mungkin rabbiin nu bilisoomsuu danda'a laata kan jedhullee baay'ee yaada garuu hin beeku ani. Abboonni keenyallee dhala keenyatti dabarsina jedhanii namoonni hedduun kan beeku ani garuu rabbummaan nuuf haa laaffisu waa hundumaa jechuudha. Rabbiin nu haa milkeessu nu haa qajeelchu kan hundumaa jechuudha. Kanaaf yaadni kiyya har'a kana fakkaata. Keessaa immoo ijoollee shamarranii immoo warroonni ji'a ramadaanaa kana keessa hojiin hin baay'ata. Isin bira hojiin akkamii? Rabbi isin haa gargaaru, rabbi isin haa laaffisu. Obsaan dabarsaa jiini tuni ji'a heeriitilleedha. Warra soomanuufillee ijoolleen gadiin amaman ijoolleen kiristaanallee ijoolleen islaamallee jirti. Namni biyya arbaa kan baay'ee kiristaan oromoo musliima osoo hin ta'in jechuudha. Kanaaf hunduma keessaniifuu rabbiin isin haa gargaaru. Sirriitti gargaaraa hojiidhaan jara kanallee isaan immoo baay'ee sooman waan ta'eef yeroo kana obsumaan bira darbaa fi hojiin illee isinitti baay'ate jechuudha. Namoonni hedduun ji'a kana keessa dhiisee nan biraa baafaa namoonni jettu jira. Warroonni talabaa garuu rakkoodha. Warroonni kuunillee dhiisee ji'a kana boqonnaa fudhachuu hin danda'a. Yoo barbaade ji'a kana hojjechuullee dhiisuu hin danda'a namni hedduun jechuudha. Kanaaf warroonni immoo talabaa dhiistanii sadaqxu mana keessanii karatti deemtanii qabdan jechuudha. Achumatti bakka jirtanitti rabbiin isin haa gargaaru. Nagaadhaanis biyya keessanitti isin haa galchu. Maatii keessanitti jechuudha. Kanaaf biyya keenyas immoo biyya nagaa du'aa buusu rabbiin. Kana booda biyya keenya keessatti tasgabboofnee hojjetan nu haa taasisu malee kan biyya namaa keessa asiif achi deemnu miti jechuudha. Kanaaf isiniin jedha yaadni kiyya yoo isinitti bareede laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Viidiyoon kiyya yoo isinii tole laalaa isiniin jedha. Yaadni baay'ee gaarii natti fakkaata. Yoo isinis immoo akkanumatti yaada tokko fidaatii nu gorsa. Anis yeroo baay'ee yuutuubii ijoollee chaanaalaa hedduu keessa seenee nan lallaala. Ji'a kana keessa immoo ijoolleen baay'een waan hojii dubbatanii waan hojii kana bu'anii kanaaf kanaan isinii jedha. Nuti garuu osoo lafa qabna lafuma qabnu sana irratti yoo waa tokko hojjetanne jechuudha. Waa tokko waan xiqqishuu wayi kan lafa hin qabnellee waan xinnoo ishii wayi biteetuma jechuudha. Lafuma tanaa bitattee waa tokko irratti oomishee biyya namaa keessa hin deemnu turreefu. Biyyuma keessattuyyuu guddinni dhufuu danda'a jechuudha. Osoo waama hojjetteyyuu jechuudha. Kanaaf eegan taane immoo tarii eega biyya namaa keessa baane immoo rabbiin bakkuma jirrutti nu haa laaffisu. Bakkuma jirru sanitti hojjetannee nama nagaadhaan biyya ofiitti deebi'ee tasgabbaa'ee biyyoota gaggattaa'ee hojii tokko uummatee taa'ee hojii isaa hojjetatu nu haa taasisu. Viidiyoo biraati irratti immoo ijoollee shamarranii wanti isin gaafadhu hin jira. Komantii jalatti yaada keessan shamarran qofa osoo hin ta'in bilis dhiifama. Shamarran qofa miti ijoolleen dhiiratis jechuudha rakkoon qabu. Gaafii wal fakkaatadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf viidiyoo biraati irratti gaafiidhaan waliin dubbanna. Gaafii isin gaafadha jechuudha. Gaafiin immoo hin cima jettanii lafa jalan sodaatinaa gaafiin laafadha waan cimu miti. Kanaaf akkasii viidiyoon kiyyaarraa asuma irratti dhaabata. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina. Nagaa naa ta'a nagaa keessanaaf jiraadhaan isiniin jechuu akkasii ayyee.